Harka fuunee shamaa akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenya Kello miidiyaa irraa odeeffannoo irra farkaa qabnu kunooti. Haati warraa wellisaa Andualem Gosaa du'aan addunyaa kanarraa dabarte. Haati warraa wellisaa Andualem Gosaa lubbuun ishee darbuu gabaafamee jira. Akka maddeen odeeffannoo jedhanitti haati warraa artist Andualem Gosaa Qananii Addunyaa akka jedhamtu of ajjeesuu ishee himameera. Qananiin gamoo darbii shanaffaa irraa of darbitee lubbuun ishee darbuu maddeen miidiyaa gabaasaniiru. Fayyadamtoonni miidiyaa hawaasaa dhimma kana haalaan gadduun walii qoodaa jiranii. Walolataa Qananii dubartiin umurii kanatti yoom deessee guddifti, hortee mul'ifti, haadha qe'ee, haadha maatii guddaa taati jedhamtee eegamtu akkasitti lubbuu dhabuu ishee gaafa dhageessu baay'ee nama naasisaa jedhee jira. Sababaan dubartiin kun gamoo irraa of darbatteef ifatti waan ibsame hin qabu. Kaawwanaa immoo ajjeechaan kun akka qoratamuu qabu miidiyaa dhuunfaa isaaniin himaa jiranii. Namni kun har'a ganama sa'aatii tokko irratti of ajjeesuu ishee ibsameera. Dhimma kana ilaalchisuun odeessi ga'aan hanga ammaatti bahee hin jiru. Andualem Gosaa dhiyeenya albaama sirbaa hojjeteen jaallatamummaa addaa gonfachuun isaa kan yaadatamudha. Oduu keenya itti aanuun gabaa gurraachaatti gurguruu filatan jedhamuun waldaaleen albuuda warqee irratti bobba'an cufamuu gabaafame. Itoophiyaa keessatti waldaaleen albuuda warqee irratti bobba'an gabaa gurraachaa irratti gurguruu filatan jedhamuun haqamaa akka jiran gabaasii Tplf irraa arganne ifoomse. Biyyattii keessatti ji'oota 6 darban keessatti warqee kiiloogiraama 150 oomishuuf karoorfame keessaa kiiloogiraama 75 qofa akka oomishame kan hubachiisan Daayiriktarri olaanaa ejensichaa raawwiin hojii gadi aanaa ta'uun isaa waldaaleen oomisha isaanii gabaa giddu galeessaaf dhiyeessuu dhiisanii gabaa gurraachaaf ergaa akka jiran kan agarsiisudha jedhan. Akka odeeffannoo kanaatti waldaaleen oomishaa fi dhiyeessii warqee irratti kan bobba'an waldaalee 60 ol naannoo kibba lixaa Itoophiyaa keessatti socho'aa jiru. Daayiriktarri olaanaa ejensii misooma albuudaa fi enerjii naannichaa obbo Gebremichael sagalee Jarmanii Tplf akka himanitti waldaalee kanneen keessaa hayyamni hojii 32 guutummaatti haqameera. Ji'oota 6 darban keessatti naannichatti warqeen kiiloogiraama 75 qofa akka oomishame kan hubachiisan Daayiriktarri olaanaa ejensichaa oomisha kiiloogiraama 150 karoorfame keessaa raawwii gadi aanaan kun waldaaleen oomisha isaanii gabaa giddu galeessaaf dhiyeessuun dhiisanii gabaa gurraachaatti erguu isaanii agarsiisa jechuun sababa dhiyeessan. Ejensichi naannoo sanatti warqeen qotamuu kan mirkaneesse ta'us gabaa giddu galeessaa dhiyaataa kan hin jirre ta'uu isaa sakattaa taasifameef marii waldaalee irraa hubachuu ibseera. Haa ta'u malee hammi oomishamee gara baankii dhaquu irra gabaa gurraachaa irratti gurgurtaaf dhiyaata jedhamu qeeqni kenname. Kanarraa ka'uun abbaan taayitichaa hayyama waldaalee 31 fi jaarmiyaalee dhiyeessitootaa tokko guutummaatti haqamuu ibseeraa jedha madda oduu kanaa. Ta'us miseensota waldaalee tarkaanfiin irratti fudhatame kanneen nageenya isaaniif maqaa ofii ibsuu yaadda'an rakkoon dhiyeessii irratti isaan mudatee yaaddoo nageenyaa ta'uu himatan. Bakkeewwan albuunni warqee argamutti ajjeechaa dabalatee yaaddoo nageenyaa ulfaataa waan nu mudateef sagantaa keenyaan albuuda kana argachuu hin dandeenye jechuun waakkatan. Addatti bakka albuuda warqee haalaan oomishamu beenchi sheekoo keessa rakkoon nageenyaa jiraachuu himatu. Balaa nageenyaa isaan mudate kana mootummaan ilaalcha keessa galchuu dhabuu isaaf komataniiru. Ta'us yaadni waldaalee kunneen dhugaa irraa kan fagaatedha jedha ejensichi. Sababni oomishni kun hin argamneef yaaddoo nageenyaa osoo hin taane waan biraa akka ta'e dubbata. Daayiriktarri olaanaa ejensichaa obbo Gebremichael aanaalee garaa garaa beenchi sheekoo warqeen itti oomishamu keessatti yaaddoo nageenyaatiin hojiin albuudaa dhaabbatee akka hin beekne kan dubbatan yoo ta'u daandiiwwan irratti saamichi darbee akka mudatu ni beekna jechuun himan. Garuu balaan nageenyaa oomisha jeequu danda'u hin jiru jedhu. Rakkoon inni guddaan oomisha sana haalaan amanamummaadhaan gabaa giddu galeessaatti geessuu dhabuu isaatii jedhu. Inumaayyuu gara loogii gabaa gurraachaatti adeemsi akka jiru hordoffiidhaan mirkaneessineerraa jechuun himatu. Sababni hayyamni isaanii haqameefis kan akka ta'e abbaan ejensichaa dubbatan. Fuulduratti waldaalee hafaniif oomisha isaanii karaa baankii qofaan akka gurguran hordoffii fi deeggarsi taasifamaa akka jirus qondaalli kun himanii jiru. Oduu keenyatti aanuun biiroon nageenyaa fi tasgabbii Tigray ajajoonni waraanaa 3 hojiirraa dhorkamuu morme. Abut murtichi seeraan alaa jedhe. Pirezidaantiin bulchiinsa yeroo naannoo Tigray Geetaachoo Raddaa ajajoota waraanaa humna ittisaa Tigray 3 bitootessa 11 bara 2025 guyyaa irraa eegalee haga waliigaltee irra ga'amutti yeroof hojiirraa dhorkuu beeksisan. Ajajoonni waraanaa 3 hojiirraa dhorkaman kunneen Meejar Jeneraal Yohaannis Waldagiyoorgis, Meejar Jeneraal Maashoo Bayyanee fi Meejar Jeneraal Maayibab Haayilee ta'uu obbo Geetaachoon xalayaadhaan ibsaniiru. Akka xalayaa pirezidaantichi barreessan jedhutti jeneraalonni kunneen yeroof hojii irraa kan dhorkaman murtee mootummaa ala hojiilee uummataa fi dargaggoota naannichaa guutuu jeequmsa keessa galchan akkasumas humnoonni nageenyaa walitti buusan hojjechaa waan jiraniifi jedha. Sochiin jeneraalotaa kunneen uummata naannichaa gara rakkoo keessaa bahuu hin dandeenyetti kan geessudha jedha.
murtee pirezidaantichaa hordofuun waajjirri nageenyaaf tasgabbii naannoo Tigraay ibsa mata duree abukaatoo yakkamtootaa ta'uun haa ga'u jedhuun ibsa har'a bitootessa 11 bara 2025 baaseen murtee pirezidaantii naannichaa dabarsan akka hin fudhanne ibseera. Dhorkiin kun kan kaa'ame yakkamtoota irratti tarkaanfii fudhachuun waan eegalameefi jechuun qeeqe. Murteen bulchiinsi yeroo naannichaa jeneraalota 3 hojii irraa dhorkuu, hojimaata dhaabbataa fi seera kan hin hordofne jechuun ibseera. Ibsi humna nageenyaa naannichaa kun akka jedhutti pirezidaantiin bulchiinsa yeroo naannichaa nama hin muudne aangoo irraa buuse jechuun ibse. Tarkaanfii dhuunfaa waan ta'eef ibsi kun fudhatamummaa dhabuu isaa qofa osoo hin taane aangootti fayyadamuun yakkaa fi yakkamtoota ittisuu fi to'achuuf tattaaffii godhamu duubatti deebisuu waan ta'eef dhaabbachuu qabaa jedheera. Itti dabaluun hojii seeraa fi heera kabachiisuu jalqabame jabaatee akka itti fufu uummata keenyaaf beeksisuu barbaannaa jedhe. Haaluma wal fakkaatuun addi bilisummaa uummata Tigray Debretsion Gebremichaeliin durfamu murtee pirezidaantii bulchiinsa yeroo naannichaa kun seeraan ala jechuun balaaleffateera. Shirri waraana Tigray balleessuuf hojjetaa ture sadarkaa olaanaa ta'etti ce'eeras jedha. Gareen kun ibsa isaatiin pirezidaantii duraanii jechuun kan waame obbo Geetaachoon aangoof itti gaafatamummaa isaaniif kenname malee jeneraalota irratti murtee dabarsuudhaaf yaalaniiru jechuun qeeqeera. Uggurri kun bu'uuraa fi raawwatamummaa kan hin qabne ta'us ibse. Caasaan ajaja raayyaa ittisaa yeroo muraasaaf illee addaan cituu hin qabu jechuun hooggantoota waraanaa ni uggurra jechuun gantummaa itti yaadanii saaxilamummaa dabaluuf raawwatamu akkasumas birmadummaa Tigraay fi nageenya uummataa balaadhaaf saaxilu ta'uu ibseera. Oduu keenya birootiin qondaalli waraanaa Itoophiyaa duraanii Eritrea fi Itoophiyaa gidduutti waraanni ka'uu akka danda'u raagan. Waraanni haaraa Itoophiyaa fi Eritrea gidduutti kaanaan kaartaan biyyoota lameenii fi naannoo gaanfa Afrikaa ni jijjiiramaa jedhan Leetel Jeneraal Saadiq Gabratsinsaay. Dabalataan nageenya galaana diimaa fi gaanfa Afrikaaf dhiibbaa guddaa qabaa jedhu. Waraanni biyyoota lameen gidduutti ka'uun waan hafu miti ka jedhan Jeneraal Saadiqaan biyyoonni lamaan yeroo gabaabaa keessatti akka xumuratanis yaadni waraanichi kadheeratu ta'uu malaa jedhan. Miseensa bulchiinsa yeroo fi naannoo Tigraay keessaa tokko ka ta'an Jeneraal Saadiqaan sodaa naannoon Tigraay ammas dirree waraanaa taatii jedhu qabu. Yeroo kamittiyyuu Itoophiyaa fi Eritrea gidduutti waraanni banamuu danda'a jechuun xiinxaltoonni gaanfa Afrikaa kanaan dura ibsan Jeneraal Saadiqaan yaaduma isaanii kana deeggaraniiru. Erga mootummaan Itoophiyaa waliigaltee Piriitooriyaa Tplf waliin mallatteessee waliigalteen Itoophiyaa fi Eritrea laaffachaa dhufeera. Waraanni waan ka'uu hin oolledhaa jedhan. Jeneraal Saadiqaan mootummaan Eritrea yeroo waraana Tigraay gara mootummaa Itoophiyaa goruun yakka adda addaa raawwachuu himatan. Amma immoo hooggantoota Tplf gidduutti qoqqoodinsa uumaa jira jechuunis himataniiru. Jeneraal Saadiqaan sadarkaa itti aanaa pirezidaantii bulchiinsa yeroo ce'umsaa naannoo Tigraayitti ijaarsa sirna diimokiraasii irratti hojjetu. Gara mootummaa federaalaa fi Geetaachoo Raddaa goruun qoqqoodinsa Tplf iyyuu sababa ta'eeraa jechuun himatamu. Qoqqoodinsi siyaasaa Tplf keessa amma jiru balaa akka qabu kan ibsu Saadiqaan qondaalonni olaanoo Tplf kana duraa fi amma yakka hojjechaa turan itti gaafatamummaa jalaa of baasuu fi sodaa qaban irraa kan ka'e gara Isaayyaas goraa akka jiranis himaniiru. Humni waraanaa Eritrea nama argatan hundaa ajjeesaa dubartoota gudeeduun qabeenya saamaa turan jechuun himatan. Akkasis ta'ee warri balleessaa isaanii duraanii fi ammaa dhokfachuu barbaadan ammas Isaayyaas waliin michoomaniiru jedhan. Gareen kun Isaayyaas waliin ta'uun bulchiinsa Abey Ahmed aangoorraa kuffisuun gara aangootti of deebisuuf abbalu jechuun eeboo aangoof qaban ibse. Mootummaan Eritrea injifannoo argachuuf uummata afaan Tigree dubbatan gara kibbaa jiran balleessuu yaada. Garuu ammoo deeggarsa uummata Tigraay malee ammoo injifannoo argachuu mitii jiraachuu akka hin dandeenye beekuu qabaa jedhan. Waraanni kamiyyuu biyyoota lamaan gidduutti ka'uu malu yeroo dheeraa gaafachuu mala ka jedhan Jeneraal Saadiqaan gama lameeniinuu garuu waan yeroo gabaabaatti dhumu godhanii nama amansiisuuf yaaluu maluu jedhan. Waraanni kun yeroo barbaade isaa gaafatu haala barbaade isaa geggeeffamu naannicha keessatti garuu miidhaa gurguddaa qaqqabsiisuu akka danda'u himanii jiru. Egaa dhaggeeffattoota keenyaa odeeffannoon irra of harkaa qabnu kanan gammaa dhaggeeffattan ture qophii keenyaa fi waliin turtii gaarii.